keessa natti hin barreessina Yahuda shanyii Abiy Ahmed shanyii munafiqoota shanyii Firoona komantii takka natti hin barreessina asitti diqaalota budaa warra amantaa hin qabne warra namoomni isinitti hin dhageemne namummaafuu namummaan namatti dhageemuu qabdi miidhan nuti gaafa amantaa ortodoksiidhaallee afaan keessaniin hin gootan jan ciccineetti nuti ummanni muslima ciccinee irra lollee irratti halkanii guyyaa ani mataan kiyya amantaa kiristaanaa fudhatte osoo naan jaanii suuraa kaayyadeetiin jechuudha imaama warra ortodoksiidha irraa dubbadhee irratti haasa'ee poosti godhaa ture amantaan kamiifuu kabajaa qabna nuti amantaan teenyaas akka tuqamtu hin barbaannu amantaa namaatillee tuquu hin barbaannu nuti ummanni muslimaa amantaan teenya seera qabdi heera qabdi kabajaa qabdi jaalala qabdi waan ta'eef nuti amantaa abbaan fadhu mukatti amanee fadhu dhagatti amanee fadhu kopheetti amanee fadhu gidaaratti amanee fadhu biyyeetti amanee fadhu carqitti amanu nuti nun galchu amantaa namarra hin daleenyu amantaa teenya garuu amantaa teenya laa ilaaha illallah ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasuulallah irratti duunaa amantaa teenya tuqusni ajjeefna nuti shari'aa teenyaan nu kanna nuti ka amantaa teenya dura dhaabbatus shari'aan teenya irra dabarsaan jetteetii nu hayyanaaf lakum diinakum waliyya diin beeyna nuti diina keenyaan qoosaan ayyamnu diina keenyatti qoosu hin barbaannu diina keenyaan dhufnaa lubbuu teenyas hin barbaannu diina keenyatti dhufnaa lubbuu teenya hin barbaannu ummanni muslimaa isinirra beekeetii miti isinirra hayyuu ta'eetii miti isinirra quraana isinirratti aaneetii miti narratti aantan isini hayyoonni keenya isini ulamaa'in keenya nuti isin jala yaana arraas borus garuu wanti nu gootan eega lubbuun gaafa dhalattee duutee janneefu eega shari'aan teenya amantaa saniif wareeggamaa jetteen karaa nu banteefu shari'aan teenya osoo nuti ummanni muslimaa Itoophiyaa keessa jirru maskiinni yeroo tokko 26 diigamee ture quba qabdani yeroo takka maskida meeqa lakkaawwachaa noollu maskida amma diigame maskida diidam ka guyyaa wal jala torbaan tokko osoo hin diigame kana yoo bakkatti hin deebisne namichi kun yoo Abiy Ahmed bakkatti hin deebisne yoo maskiinni kun nuuf hin jaaramne deebinee ol garagallee akka rafne ummanni muslimaa akka rafne booda amantaa teessan isinirraa amantaa muslimaa hinyaa keessa jechuu deema namichi ani nama arrabsurraayis dhimman qabu nama dhaadachuurraayis dhimman qabu amantaa tiyyarra dhaabbadhee hangaan danda'u ummata kiyya ummata muslimaa ummata shaadaa walii qabnu obboleen kiyya kana addunyaa fi akhiraa cinaa dhaabbadhee waan nan fakkaate yaada kiyya ibsachuun dirqama narratti waan ta'eefin dubbachaa jira hanga maskiinni keenya takkaan osoo hangan takka biran kunne osoo hangan takka irraan xiqqaanne bakka irraa diddiigametti deebi'uu jechuudha ulamaa hin teenye ol garagaltanii rafina ulamaa hin teenye ol deebitanii rafina wallaahi sababa amantaa muslimaatti taankii fi xayyaaraan turkiin inni deeme sadaqaarraa kadhattu xayyaaraan nu dhufti nuti jechuudha biyya sanitti muslimni addunyaa tanarra jiru guutuun nu cinaa dhaabbata jechuudha yaa Yahuda Abiyyi diqaala Abiyyi zibaala dhaggeeffadhu yaa ummata dhaggeeffadha Abiyyiin mootummaan Ameerikaa Yahudaadha honoon biyya alaa keessaan jira miti anaatu gaddeebise akkanatti Yahudaadha nabira dhaabbata dhiibbaa ummata muslimaa qaba yoo manni muslimaa kun roorroo natti guddise na wajjin dhawa meeshaa lolaan naa kan na jee muslima kobbaafatee yoo kan dha'uu deemu taate kana sammuu isaa dhoqqee isaatu faltii keessa maragatee deemu jira jechuudha Abiyyoo diqaalaan ilmi bunnaabeetidha jechuu kan haati diqaalaa bunnaabeetirraa fiddee abbaatti dhabde galteen ona Oromiyaa keenya keessatti hin galtee jechuudha hushaa bakka loowwan itti hidhaman mana ammaxariitti guddate kun kan hushaa keessatti diqaalaan mararoodhaan maramtee dhalattee jimma keessatti nu guddatte tuni jechuudha
amantaa biraa qabullee wanni onni isaanii madeessuuf hin jiru. Humnaan qaban isaanis akkuma keenya isaanillee boruutti gabbaa, boruu ta'aaf, boruu gabbee dhiiga isaan boochisa waan hin beekuufiin wanni ummata biyya takka keessa hojii jiraannu ka amantaa biraa qabu sammuu isaanii balleessee onnee isaanii afaan kiyyaan xureessuuf hin jiru. Namichi Abiyyoot Kaasaayee Camandee Dhoqqeen Hoolaan Faltiin Gowwaan kun jechuudha. Waan takka hin beeku hoolaadha. Namichi wanta takka keessa hin jirtu siyaasaan macheessiteeti. Machaa'ee kursummaan tun akka isa gootu dhabdee akkuma itti kursitaan na jalaa fuudhamaaf halkan guutuu abjuu rafee abjuudhaan osoo ka'u akka ijoollee xixiqqoo gabbee jechuudha. Ilmi diqaalaa ilmi bunnaa beetiidhaa dhufe kun udaan laaqaa oola guyyaa gabbee jechuudha. Waan halkan abjuun harke guutuu gabbee godhe namichi kun. Namicha abjuun deemtuun carqeen kun jechuudha. Kanaafi obboleeyyan kiyya jechuudha. Warri amantaa biraa qabdan, warri Itoophiyaa keessa jirtan amantaan ta'abbaati. Amantaa teessan qabadda. Nu wajjiniin dhaabbadda. Amantaa irratti nuti wal lolaa hin jirru. Kan waliin nu fidaa jiru mootummaa diqaalaa kana waan ta'eef ummanni kiyya ummanni muslimaa ummanni amantaa biraa qabdan wal kabajaa, wal jaaladhaa, wal jabeeffadhaa, tokkummaa keessan jabeessa. Because Abiyyiin amantaa tamiifuu bakka hin bu'u. Amantaa tamiif bakka akka hin buune argaa jirtan. Namichi xawal waalle, namichi maayyimi, namichi gowwaa, namichi zalzalaa, namicha bodawa jechuu furrii malee sammuusaa keessa humaan jirre kanaa jettanii namni biyya takka keessa wajjin jiraatu walitti naarina meediyaa kanarratti si jammar nuti wanni meediyaa irra dubbannu wal jajjabeessu, wal onnachiisu, wal ol kaasnee akka onni godhannu wal godhuu malee namoonni qiwwaa qaban kan waa hojjechuu danda'an kan manguddummaa taa'uu danda'an biyya keessa jiran dhaamsi nuti dhaamnu ulamaa'ii teenya warra biyya keessa jirtan risaalaa nuu barreessa meediyaa qabdan irratti Facebook qabaatan, YouTube qabaatanii, Twitter qabaatanii, TikTok qabaatanii guyyaa meseejii teessan yookaan risaalaa afaan Arabaatiin yookaan immoo barreeffama nuu maxxansaa isin bira jirra. Wanti isin nuu gootan eega duun ilmaan muslimaa hin oolamin. Eega maskiida guddaan Anwaar kan Finfinnee keessa jirullee nagee hin bayin. Namni mana Rabbii keessa seene aboo kabajaa guddaa qaba. Rabbi birattillee ilmi namaatillee ka amantaa qabu kabajaa qaba. Mana Rabbii keessatti rasaasaan ummata rarreebdee wishaan diqaalaan ilmaan abbaa Yaaqub ta'e inni guddifate rasaasaan ilma muslimaa ajjeestee ijoollee taan ta'e gadhaawwaaniifu hanga maskiinni keenya nuu jaaramee bakkatti nuu deebu ummanni keenya ulamaa'in ol deebitanii hin rafina jalaa hin hafina. Namichi duraanuu isin diree, isin hidhee, isin arrabsee dirree salaataa isin dhorkee nyaata isin afeeree guyyaa tokko jechuudha. Nyaata isin afeeree isin keessaa fixuu ture jechuudha. Namichi kun egaa aangoo qabate Abiyyoo jechuun yeroo meeqa dhimma amantaa kanarratti morni muslimaatii fi Abiyyi wal afaan dhufanii beektanii. Kanaaf harkan kannina nyaata isaa, dhugaatii isaa, araara isaa hin barbaadina, hin barbaannu hanga maskiida keenya bakka itti deebisutti Abiyyoot Kaasaayee Camandeedha. Ummanni kiyyaa jechuun ummanni muslimaa ulamaa'in tiyya jechuun Abiyyii fi nuti duudaa fi garaadha. Dachii fi samiidha. Maskiida meeqa dhabne, lubbuu namaa meeqa dhabne, lubbuun meeqa dhaawwamte har'a namni ummata kana gargaaruu feetan jeelar. Ustaas Kaamil Faan Facebook maxxansan warra miilli dhaawwame, warra harki cabe, warri garaan isaanii rasaasni seenee ala keessaa bee jechuudha meeshaan namni gargaaruu feetan lakkoofsa kanarratti harkattanii gargaaruu dandeessan jedhanii poosti godhanii jiran Facebook irratti. Ijoollee nagee manarraa baate, kan Jummaa salaatuudhaa baate, kan maskiida Anwaar salaatuudhaa baate. Rashananii jechuun silaa dhumanii mucaasan Rabbiin milkeesse. Nasiiba qaba. 8 jannataa Rabbi haa kennuuf. Jannatul Firdoosii Rabbi haa kennuuf. Ollaa nabiyyoota Rabbii isa haa godhu. Ollaa nabiyyoota Rabbii isa haa godhu. Inni nasiiba qaba. Shahiidee irratti du'e. Carraa bareedaa qaba. Rabbiin jannatul Firdoosii Rabbiin isaaf haa godhu jechuudha. Ijoolleen tun dhaawwamtee mana haakimaa keessa jirti.
mana hakimaa keessa jirti namni gargaaruu feetan jaanit ulamaa hin maxxansitee jirti. Kaamil Faan Ustaaz Kaamil Faan maxxanse Facebook isaanii jala dhaqaa deemaati ilaala. Hatta bilbila isaanii illee maxxansanii jira. Nama nagee salaataaf gabbee rabbii isaa abuduudhaaf gabbee mana rabbii keessatti rasasan tabbii qofanaa godha waan biraa isin irraa hin barbaadu. Tabbii qofanaaf godha hangaan cufadhee irraa boorraa hin ba'a. Dhageessanii ajjeesanii akka qarshii guuranii fi Facebookatti maxxansaa jiranii sinii galee kanaaf hanga maskiinni keenya yoon deebine walitti araaramtan jennaan baatii lama taa'ee ammas ka biraan isin dhufa. Maskiida arawaan isin irra diiguuf karoora keessa akka galfatee jiru sirriitti beeka. Maskiida Anawar kan magaalaa Finfinnee guddaa keessa jiru wanni achi keessa fifiisanii ummata rasaasaan kaan dhawanii kaan ajjeesaniif maskiida guddaa sanillee buqqaasuudhaaf fuulduratti karoora keessa waan galee jiruuf pilaana isaa akka fuulduraatiif itti addeeffatee jira jechuu maskiida san buqqaasuudhaaf. Kanaaf hanga maskiidoonni buqqee hundi bakka itti deebuutti nyaata isaan nyaatina, dhugaatii isaan dhugina, araara isaan barbaadina. Shahidaaf qophii akkuma jannatti halkaniif guyyaa dhugaa keessanirraa hin ka'ina. Nuufi mootummaan Itoophiyaa duraanis wallola. Ammas duudaa fi gara mootummaan dhiiga uummata Oromootiin machaa'eet Oromoon tokkummaa irratti fi waliigaluu diddeeti waggaa afur akka inni fixuuf fi karaa banteef tuun bitamtee, tuun gurguramtee, tuun lafa bitattee, tuun dukkaana banattee, tuun naggaadee taatee wal hiratanii jechuudha. Oromoo wal bira dhaabbattee tokkummaa cimsuu diddee qabsoo waraana bilisummaa Oromoo qabu sanarra jiru irratti dhiisanii namni hundi dantaa fi irraa qabatee lafatti harkatee Abiyyiin uummata fixaa ture uummata Oromoo waggaa afran kana jechuudha. Garuu amantaa Islaamaa irratti qoosaan akkasiin jiru. Amantaa Islaamaatti qoosaan akkasiin jiru. Uummanni Muslimaa hin bitamu, hin gurguramu, qabri isaa sodaata. Ibidda jahannam sodaata. Shiddaa guyyaa qiyaamaa deessa. Namoonni qorri Quraana qaree qomaa qabuu fi kan hin qabne kan oduun dhageelleen waan qabrii keessa nu afatu beeyna waan ta'eef amantaa teenyaan hin bitamnu, hin gurguramnu, hin naggadamnu. Kanaaf tokkummaan amantaa Islaamaa jabduudha. Ibidda sitti bobeessiti. Sirraa hin dhaabbattu. Ammas amantaa Muslimaa Rabbii qabdi. Rabbii guddaa dachii fi samii uume kan agartaa. Isa qabdi. Ilmi Muslimaa laafaan tokko yoo habalee fudhatee Allahu Akbar jeela faaqee Rabbiin maleekaa isa eeydu duudaa fi duubaa fi dura isaa godheeti Rabbiin dhaabbataaf. Ati har'aan mangistiidha jettee maskiida Rabbiitiin dhufte aboo wallahi laazim wabillahi karim jechuudha. Cubbuun ati waggaa afran kana goote sababa ati amantaa Muslimaatti buuteen Rabbiin afaan kan kee lafatti galabbateeti haqa ilmaan namaa kasirra jiru guutu. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh jamsi. Haqa ilmaan namaa kan waggaa meeqa waggaa 27 wayyaanee wajju dhuideefi kanati waggaa 5 kana dhuguu jirtu jechuu bakka takkatti Rabbiin sirraa kafaluudhaaf ara Rabbiin maskida Muslimaatti kakaase. Ara Rabbiin amantaa Islaamaatti kakaase jechuu gaafa amantaa tanaan dhufte tantee zero. Jibriin Abiyyaa maggaasa fittee jirti ilmaan Oromoo. Ilmaan Muslimaa akkasitti beeka. Jibriin Abiyyoot kaasaayee xamanje akka lambaa warra baadiyyaa gaazatti naqanii halkan keessa halkan walakkaa kagaasni mana keessaa waan takka hin qabne Jibriin gaaza fittee lambaan carqiin addaattee diimaattee libja'u sana gartee miti akkas ta'ee jira jechuudha. Dhiigni ilmaan miskiinaa kan inni waggaa 4 fi waggaa 5 keessa jira. Waggaa 27 ummata wayyaaneetii wajjin dhugaa ture jechuudha. Dhiigni ilmaan Muslimaa fi dhiigni ilmaan Oromoodhaa ka Abiyyoo kaasaa irra jiru 27 fi 5 meeqa? Ama 33. Dhiigni ilmaan namaa kan inni ama 33 dhugaa jiru Abiyyoot kaasaayedha. Arra sababa amantaa Muslimaa tuttuqeen guutamee jira. Du'aayi lafan kaayina. Ama 32. Okay. Du'aayi lafan kaayina. Abiyyiin akka Mallas Zeenaayitti mataan qol fanjaruudhaaf mataan isaa faca'ee jira. Gaafa sammuun isaa tarsaasee sheexaanni guddichi isaatti dhufee deema maskiida diigi jeen. Deemi warra maskiida keessa salaatu ajjeesii jeen. Isinii galee
deemee jeen maaliif Jibrii Abiyyi Gaaza fite akka lambaa warra baadiyyaa halkan walakkaa Gaaza fite lemja'u kan hanga bari'anii deemanii magaalaa dhaqatanii Gaaza mana keessaa hin qabne akkas ta'ee jira jechuudha biyyoota kaasaayee. Dhiinni namaa gubbaan baheet haqni namaa lullulee isa kaasee wallahi laazim masjida rabbitti geessa namicha kana. Namichi mujrimni jechuudha. Shaytaanni lullulee Jibriin ta'e Gaaza fitte akka azaaba umrii ta'e qiyaamaa fi keessaan baane seentutti deem masjida tuttuqii jeena akkasitti lubbuu sirraa gabaabsa. Shaytaanni. Kanaafi Abiyyi yeroon isaa dhumattee jirti inshaallah rabbii wajjiniini. Inshaallah rabbii ol tahee wajjin Abiyyi dhumattee jirti. Dhumattee jirti. Gaafni dhumatte qalbeeffadha. Qalbeeffadha ummata. Yaa ummata Islaamaa qalbeeffadha. Yaa ummata Oromoo dubbitana qalbeeffadha. Nuti katti amanu rabbii keenya. Waan ta'eef rabbiin gaafa cubbuu ati umrii ta'e hojjettu sanin si galchuu deemu si wudwuxeeti bakka hin taane si erga. Gaafa shaytaanni harka qabee masjiida geessa namicha kuttee kana beeka. Wallahi kuttee jirti. Wallahi kuttee jirti. Kuttee jirti. Hoolota masaraa keessa jirtan gaafa Abiyyi sammuun facaateen hundooysina. Akka Mallas Zeenaawii Abiyyi carqiitti martanii biyyaalaa ergitanii ogguuni biyyaalaatti du'e. Fiddanii aangoo nama biraarran kaayinaa hoolota achi keessa jiru. Nama biyyaa ta'u nama sabaa lammiidhaa ta'u kan amantaa hunda takkaan laalu filleerra kaayyanna. Hoolonni Abiyyiif amma miira dhiqaa jirtan. Abiyyiin kutee jira. Abiyyiin nageettiidha. Abiyyiin ma'assalaamaadha. Abiyyiin baay'ee. Abiyyiin chawchawi. Abiyyiin nageen jiraadhaadha. Ummata hoolota masaraa keessa jiru. Namichi karaa Mallas Zeenaawii ta'ee jira. Hindooysinaa gaafa amriin itti dhufte. Gaafa darsa guurrate. Sammuusaan laallettanii gara Ameerikaa ergitan. Abiyyiin kutee Oromoo nama feetanitti fidadhaa jaati nutti himaa hoolota. Carqiitti martanii kara biyyaalaa ergitanii fiddanii obboleessa abbaa duulaa irratti waliin baasin ammas. Isinitti himnee jirra. Isinitti himnee jirra. Hoolota isinii keessa jira waan taateef hoolota garaa hashara ummata dikee. Ummata dikee of ta'ummaan itti qaanyi. Ummata dikee amantaa namaatti amantaan fakkaanne. Hoolota warra Abiyyi wajji jirtan dhaggeeffadha. Nuti akka beeynutti namni amantaa Islaamaatiin dhufe nama zeeroodha nama kutee nama addunyaa irraa hin jirre addunyaa fi akhiraa keessa hin jiru namni san nu bareechi nuti. Hin jiru. Kanaaf Abiyyoo kaasaa yettaman jee akka kuteetti ilaalla. Kutee jira. Kutee jira. Namni qalbii qabu, namni fayyaa qabu, nama sammuu wal daleeydu amantatti hin bu'u. Amantatti hin bu'u. Gaafa dhumatteef gaafa nageetti je gaafa sammuusaa baay'ee jetti gaafa bishaan isaa lafa tararraa dhuman shaytaanni guddaa waggaa meeqa nama ajjeesisiisaa jiru kan waggaa meeqa nama hinsisaa jiru deemii mana rabbii aboo mana rabbiiti bar aboo rabbii kadachii samii uume bar rabbii ka bishaan irraa nama si godhee bar aboo bar amriin hundi ta rabbiiti shanyii fir'oonaadha baktii kuttee jirta. Nuti sitti naarru. Wallahi la'azim wa billahi karim. Rabbii fi Rasuul. Maliikaa Rabbii. Isaantu wabii ummata muslimaatii fi Quraana Rabbiitiif mana Rabbiiti. Kanaafi nuti ilma namaati. Hanga dandeenyu ni tattaafannaafi malee nuti qawwaa Rabbirra qabaannee miti. Amantaa muslimaa Rabbi qabdi aboo. Rabbii fi Rasuul qabdi boo. Amantaa muslimaa jechuun. Ati gaafa amantaan dhuftee masjiida diite. Ati inshallah dhiiga muslimaa qulqulluu jimmaa salaatu masjiida Anwaar dhaqee rashkaanis daawwate. Aboo Rabbiin inshallah bar yeroo dhiyootti bar. Bar taariikha Oromoo. Ummata Islaamaa hin irraanfatina. Guyyaa inni masjiida kana masjiida madura diigee miti. Kan
amma kana nu qaba guyyaa wajji nu qaba baatii wajji baraa wajji barreessaa nu kaya akka itti namichi kun addunyaarraa galuu deemu yoo inni akka sareetti fuula saarraa buuqiin baatee raammoon qaama saarraa yaatee Abiyyi Ahmad tortoree jechuudha akka qaccee buu yookaan akka buruun qachaatti qaamni isaa fi afuulli isaa guutuun raammoon irraa irroobiin aborii danda'a khaalinni rabbi nama abaaruleen haraami jeesii gale abo rabbiin nu agarsiisu waan ati goote hojii kee ammatti nu agarsiisu ati gara mee mucaan san yaaboo rabbiin jannatul firdoosi siyaa kanu maqaa kee yaamuun barbaadu qabrii keessaanis osoota yoo maqaa kee yaame abo moomina rabbi yeroo si godhu deemu wallahi lazim mucaan san ijjisaa urjii fakkaatti laal isaa du'e ilkeensaa aannan fakkaatti la wallahi lazim yaabo de nama shahida raddu ejay yaabo nama shahida raddu ejay nasiba qaba carraa guddaa qaba ilkeensaa aannan fakkaatti ijjisaa akkuma nama dhage wakana silaalu jiru kana fakkaatti bar subhanallah abo rabbi rammata haa godhuuf abo qaalni saddeetan jannata rabbi yaa khannuuf wallahi jannatul firdoosi rabbi sahaba dasu wallahi carraa qaba shahidummaan arkatan wallahi nasiba qaba ejjisaa qulfii fakkaatti ilkeensaa adii tanlaal nama du'een fakkaatu bar wallahi nama du'een fakkaatu rabbi rahmata si haa godhu jannatul firdoosi rabbi si haa khannu durriyyee masjida diiddu ammas durriyyee yeroo Abiyyi isin arge deemtanii ummata muslimaa lafarraa harkiftan qawween isin deemtanii isin deebitee isin nyaattu abo qawween isin fannifattanii deemtanii akka buutiitti deebitee isin nyaattu rabbiin isin haa xiqqeessu sarraatanya Abiyyi Ahmad tan Finfinnee keessa ummata wushaa ummata diqaalota taabtaabii qofana godhaa kun isin jee taabtaabii isin tabtabe amma illiin keenya kaayyoon keenya karoorri keenya maskiinni keenya bakkatti deebuudha iyyuumit loluumit lallabuumit abaarree osuumit fiidiyoo jennee osuumit du'aa awwaalannee osuumit dhukkubsataa wallaannee osuumit maskiinni inni buqqaasee bakka duraatti qabsoon teenya maskiinni bira akkam buqqaan wusaanee nu qaayumsaa amma namichi baktiin sareen gawwan holan dikhen jechu hurgufin kun jechu bakti ajawa kun jechu onda baka bukesat debi ummanni muslima galtari akarrafne namichi duranis isin reebet isin miide isin arse dire salata isin dorke waameka nama isin filattanii isin dhorke yeroo isin loltanii meediyaan garagalchan isin yaamee nyaata isin nyaakisee harka isin fuudhee isin sosobaa ture arra maskiida buqqaayo kanaan maskiida diidama kanaan akka laafutti araaramuun hin jirtu Abiyyi wajjin hin araaramina ulamaa iteenyaan araaramina itti gaafatamtoota amantaa islaamaa ittiin araaramina hanga maskiida keenya nuu dhaaban ittiin araaramina rabbi sodaadha namichi boruus isin buqqaasa baru biiroo isin irraa cufaa maskida guddaa nawaan isin irraa diiga baadiyyaa fi magaalaa keessa deemee maskida buqqaasa amantaan takka malee Itoophiyaa keessan daleedu isiniin jechuu deema afaan tokko malee Itoophiyaa keessan jiran isiniin jechuu deema alaabaan takka malee Itoophiyaa keessan jirtu isiniin jechuu deema kanaaf ittiin araaramina